if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're some Sebagai gara YouTube channel kiyya deebitan jecha arrasuwan haaraa tokko isiniif qabadee dhufeera. Barnoota har'aa keessatti barnoota ajaa'ibaa kan isin amanuu hin dandeenye isiniif qabadee dhufeera. Barnoonni har'aa ammoo akkamittiin jaalallee teessan yookaan ammoo fira keessan yookaan ammoo maatii keessan akkamiin bilbila isaanii dhageeffachuu akka dandeessan yookaan ammoo xalaftanii jechuudha. karaa salphaadhaan akkamiin akka dhageeffachuu dandeessan appilikeeshinii tokko osoo hin fayyadamin isin barsiisa jechuudha. Hubachiisaa please namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan karaa sirrii hin ta'iin akka ittiin fayyadamneen isiniif dhaame jechuudha. Fakkeenyaaf namoota biroo namoota fira keessan hin ta'in akkasumas jaalallee teessan hin ta'in akkasumas namoota hin beekamne irratti dhageeffattanii yookaan ammoo xalafuuf hiyyaalinaan isiniin jaa guys. Viidiyoo irraa keessatti appilikeeshinii tokko osoo hin fayyadamin akkamiin jaalallee teenyes ta'ee akkasumas fira keenya mara akkamiin akka xalafne yookaan ammoo bilbila isaanii bilbila keenya irratti hin akkamiin akka dhageeffachuu dandeenyu karaa salphaadhaan isin agarsiisa jechuudha guys. Viidiyoo kana haga dhumaa daawwachuun na wajji tura. Okay guys, barnoota keenya irratti kallattumaan osoo hin seenin chaanala keenya keessatti barnoota garaagaraa wantoota teekinooloojii akkasumas kaniif duraaf illee Awurooppii waan adda addaa isiniin barsiisuuf karoora qabee jechuudha. Chaanala kanaaf namoonni haaraa taatan subscribe godhuun akkasumas iddoo bell notification banachuu hin dagatinaa. Viidiyoon babbareedoon akkanaa nama hunda dura akka isin qaqqabuuf isin gargaara. Akkasumas viidiyoo kana like godhuun nama hunda biraa akka ga'u godhaan isiniin jaa. Akkasumas yaadaas ta'ee gaafii kamiyyuu karaa komentiin kaa'uu dandeessu. Gaafii teessan irratti hundaa'uun viidiyoon hin daleessinaa akkasumas furmaata waan barbaadanii achirratti komentii irratti naaf dhiyeessuu dandeessu. Haga danda'ametti gaafii teessaniif furmaata laaluuf ni yaalla jechuudha. Amma kallattumaan gara barnoota keenyatti yeroo deebinu bilbila namaa fuutee irratti hidhuuf koodii nu barbaachisa. Koodiin san haala armaan gadiitiin itti barreeffannaa jechuudha. Koodiin amma isin garsiisu karaa salphaa ta'een bilbila nama xalafuu barbaaddanii irratti barreessuudha jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo akkuma agartan urjii jaha takka goone urjii jaha takka sirriitti ilaalaa urjii itti dabalaa jechuudha. Fakkeenyaaf urjii jaha takka ammas urjii goone haala kanaan jechuudha. Amma lakkoofsa keessan irra barreeffattu jechuudha. Fakkeenyaaf 934 36 31 11 lakkoofsa kanarratti hidhuu waan hin barbaaduuf lakkoofsa kana godhee maaliin godhaa sulluma godhaa jechuudha. Sirriitti ilaalaa urjii 60 takka urjii lakkoofsa keessanii fi sulluma gootanii haala kanaan koodii eessatti barreessitu lakkoofsa nama bilbila irraa xalafuu barbaaddanii yookaan dhageeffachuu barbaaddanii irratti haala kanaan barreessitu jechuudha. Lakkoofsi asitti argamu kun lakkoofsa keessan ta'uu hubadhaa. Sana booda maal goonaa iddoo bilbilaa ni cuqaafna jechuudha. Akkuma agartan registration is successfully nuun jedhee jira jechuudha. Karaa gabaabaa mazaggabnee jira jechuudha. Guyyaa irraa kaastanii waan namni bilbila sana irratti haasa'u karaa salphaan karaa bilbila keessanii dhageeffachuu ni dandeessan guys. Takka irraan isin deebi'aa urjii 60 takka urjii gootanii lakkoofsa hubadhaa asirratti lakkoofsa itti hidhuu barbaaddanii san asirratti ni guuttu jechuudha guys. Sana booda sulluma tuuxanii ni bilbiltu karaa gabaabaadhaan haa xalaftanii jirtanii jechuudha. Haala kanaan eega koodii guunnee sana booda iddoo bilbilaa inni bilbila jechuudha. Sana booda registration successful nuun jaa guys. Haala kanaan bilbila waan namni bilbila kasa irratti haasa'u guututti kallattumaan isinii dhufuu danda'a. Viidiyoo itti aanu keessatti akkamiin namoota isin xalafan yookaan ammoo namoota haala kanaan isin xalafanii jiran akkamitti akka beekanii fi akkasumas akkamitti firraa kaastan qaban ilaalu ta'a. Viidiyoo kana waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa.